mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti waldaan Abbaa Barattoota Oromoo Ortodoksii Tawaahidoo barsiisota leenjii bakka bu'iinsaa yuunivarsiitiiwwanii fi kolleejjiiwwan akkasumas wiirtuu fi dameewwan garaagaraarraa gannaaf barsiisota bakka bu'iinsaa naannoo isaanii deebanii yuunivarsiitiiwwan deebanii akka barsiisaniif leenjisaa turuun isaa ni yaadatama. Egaa kan bara 2017 marsaa 6ffaanis mana kiristaanaa kaatedraalii Dabra Edoom qulqulluu Gabreelii Hoolotatti leenjisaa turuun isaa ni yaadatama. Har'a guyyaa ji'a isaa xumuruuf gaafa jedhu hojii misooma mana kiristaanaa qulqulluu kaatedraalii Gabreelii Hoolotatti argamu kun bifa kana fakkaatuun barsiisota kana baasnee daqiiqaa muraasaaf wayin sa'aatii muraasaaf sa'aatii qabnurraa qoonnee hojjechaa jajjabaatee walumaan ta'anii jajjabeessinee mana amantaa keenya ishii baadiyyaa jirtus isa magaalaa jirus immoo akka jajjabeessinu barsiisonni kun qabatamaadhaan leenjii fudhatan gaafa gadbaan misooma hafuuraa fi misooma mana kiristaanaaf kan barbaachisu lafti kun qamadii kana aramaa kana irraa aramaa jiru yeroo isaanii aarsaa godhaniit yeroo qabanirraa aarsaa godhaniit mana kiristaanaaf kennanii ijoollee leenji'aa jiran irratti yeroo isaanii gara kanatti fidanii immoo hojii akkana hojjechuun isaanii baay'ee namatti gammachuu kan horuudha. Baay'ee nama gammachiisudha jechuudha. Baadiyyaa keessaa waan ta'eef manni kiristaanaa ishiin baadiyyaa xiqqaatu isaa baay'atu lafa qabdi. Lafa qabdu irratti immoo barsiisonni kun amma danda'aman sammuu isaanii misoomsuudhaaf kaayeffatanii leenjii guddaa fudhachaa jiru. Kanaafuu waan baratan kanaan uummata gidduu galanii tajaajila guddaa akka kennanidhaa fi gara biraatiin immoo manni kiristaanaa lafa qabdu irratti misooma oomishtee mataa ishee ofishee akka dandeessu galiidhaan hojii guddaa hojjechuu qabna. Manni kiristaanaan ተረጎም ማለት ነው እና ወንጌል በተግባር ሲተረጎም ይሄ ነው። ሰዎች ዝም ብለው ተምረው ብቻ ሰልጥነው ብቻ የሚሄዱበት ሳይሆን በሁለቱ ነገር የሚኖሩበት የተማሩትን ነገር በስራ ላይ የገለጹበት አጋጣሚ ነው። ይሄን ለቤተክርስቲያንም ደግሞ የሚያስፈልጋት እንደዚህ አይነት ትውልድ ነው። ሁለቱንም ነገር የሚሰራ ቤተክርስቲያንን አልምቷትም በወንጌልም ራሱን የሚያድስ ትውልድ ቤተክርስቲያን ያስፈልጋታል። ነገ ከነገ ወዲያ እነዚህ ልጆች በተግባርም ማስተማር ይችላሉ። በወንጌል ብቻ ሳይሆን ወልዳና ፉራ ባለቶታ ኦሮሞ ወልዳ አፋንም ቆፋ ፋርሱን ይወከን ዋም ቆፋ ሶንታኔ ወልዳ ጀቻን ገድቡኤ አጋ ማንን ክርስቲያና ባዲያት ጀሩት hojiiwwan garaagaraa hojjechaa jirudha waan ta'eef kunoo qabatamaa isaa kanadha jechuudha. Akka bu'uudhaan koree hunda bakka bu'uudhaan bara dhufutti barsiisota guyyaa har'aa kana bifa bareedaa ta'e kanaan hojii misoomaa hojjetan kanarratti leenjii marsaa lammaffaa sadarkaa isaa eeggate bara dhufu sadarkaa marsaa lammaffaadhaan isaaniif akka kennamutti waadaa ni gallaafi. Yeroo baay'ee barsiisonni keenya keessattuu bara 2017tti ajajamaa ta'uu isaanii baay'ee hubanneerra. Guyyaa har'aa immoo kilaasii isaanii seenanii guyyaa 26ffaa lakki misooma hojjenna kutaa misoomaa kana jajjabeessina jechuudhaan akka waliigalaatitti guyyaa har'aa kana kunoo qamadii kana fakkaatu aramaa keessaa buqqisanii qulqulluu gochaa jiru. Kanaaf barsiisonni keenyarree waan baratan ishii qulqulluu guyyaa 26 baratan guyyaa har'aa immoo hojiitti hiikanii kunoo hojii hojjechaa jiru. Kanarraa kanaaf immoo barsiisonni keenya asii yoggaa ba'an iddoo deematitti bu'aa akka buusan abdii guddaan qabna. Kana jechuun immoo barumsa gosa 17 barachaa jirra. Barumsa isaas xumurree magaalaa Dhumaatti irra ga'ee jirra. Egaa akkuma beekamu barsiisonni kun aarsaa guddaa kaffalanii waldaa kun qormaata guddaa akka jalqabee nus nu leenjisee gara addunyaatti baanee akka barumsa ummata keenya tajaajiluuf maqaa kana abbootii moloksotaa fi luboota waldaa kana barumsa hafuuraa barbaacha dhufne akkuma kana ta'ee barumsa hafuuraa qofa miti iddoo kanatti kan dhufne nuti barree jaalala hin barree hojii nama kamuuniyyuu misoomanis ta'ee guddina biyyaatiif kan barbaachisu kunoo misooma keessatti akkuma argamnu kana hojii misoomas maal akka fakkaatu biyya immoo akkamitti akka guddisu ilaallee namni illee fakkeenya ta'a laata kan jedhu maaliif taa'uun hin barbaachisu eenyuma yoo ta'e hojjechuu qaba jennee
takkaloo jenne kuno barattoota waldaa Hafuuraa Oromoo kanaaf waliin guyyaa kaarraa kana misooma kana keessatti argamna jechuudha. Kanaaf ani guddaa kanatti dhaga'ame tokkummaa nuti qabnu waldaan kun tokkummaa nuti qabnu gaafa jedhu jaalala gidduu keenya jiru baay'ee kan namatti toludha. Irraa kaasee barsiisota waliin taanee walii galteedhaan hojii kanarratti akkuma hirmaanne akkuma ilaaltan kana jechuudha. Kanaaf Qillee Wallaggaa ganda aanaa Gebbee ganda Harojii waa ta'u yookiin Sichaawoo irraa kan dhufe anis kanan as dhufe waldaa Hafuuraa kana maqaa isaa namni garuu silkiidhaan hordofee kan dhufedha. Garuu ergaan dhufe akkuma wangeelii yookiin sagalee waaqayyoo jechuutti namni tokko osoo hin hojjetin hin nyaatin jedha. Barumsis barbaachisaadha, hojjechuunis barbaachisaadha. Namni tokko yoo hojjete malee nyaachuu hin qabu. Ergaan immoo hojjete immoo kadhatee waaqayyoon kadhatee baratee uummata isaa akka inni ibsudha. Garuu ergaan keessatti jaalala waldaa Hafuuraa kun kan inni qabu jaalala addaati. Barumsa bicheemu osoo hin ta'in tokkummaa yookiin akka dibor kaayyoo karoora irratti kaayeffatanii borii uummata kana akka cimsanii hojii isin barbaachisaa barachuu isin barbaachisaa. Waldaa kanaaf wanti nani dhaamu tokkoffaa haaluma jiru kanarraan waldaa afaan qofaan miti promooshinii miti jechuun barbaada. Maaliif dhugaa dubbachuudhaaf kanaaf qorumsi hedduunis kan irratti mul'atu hedduun waldaalee mana kiristaanaa keenya keessatti tajaajila irra jiru afaan duwwaadha gara hojiitti gaafa jijjiirru zeeroodha jechuudha. Garuu waldaa kana gaafa fudhannu huma wanti dubbatamu hin jiru wanti hojjetamu garuu hundarra caala. Kanaaf akkanumatti itti fufaa waaqayyoo isinaa eebbisu isinaa kan ilmaa kana furu qulqulluu waaqa tokkoon amiin. Maatiiwwan waaqayyoo kan jaalatan waaqayyoo immoo caalchisee kan isin jaalatu ijoolleen haadha keenya dubroo Maariyaami nageenya waaqayyoo bakka jirtanitti isin akka qabu jecha mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti waldaan Hafuuraa barattoota Oromoo Ortodoksii Tawaahidoodha. Barattoota wayiin barsiisota bakka bu'iinsaa yuunivarsiitiiwwanii fi kolleejjiiwwan irraa fidee leenjisaa turuun isaanii yaadatamaa har'a eebbifamuudhaaf guyyoonni qubaan lakkaaman qofti kanafu barattoonni kun wayiin barsiisonni kun guyyaa har'aan tanaa jecha leenjii isaanii gara xumuraan bakka ga'an irratti mana kiristaanaa qulqulluu kaatedraalii Dabra Edoom Hoolotaa Gabreelitti misooma mana kiristaanichaadhaa kan ta'e maasaasaa qamadii aramaa jiru isaan kana gidduutti argamne yaadota gaggeessitoota wayii koree yaa'ii lallabamee sababii argamu isaan keessa keessummaa tokko maddiidhaa qabna. Egaa mee keessummaa keenya maqaa keessanii fi nu maqaa keessanirraa nu ka'aati akkamitti ilaaltu hojii misoomaa kana darbees immoo barsiisota wangeelaa kanaaf hafuuraa kana cinatti misoomas mana kiristaanaa deemanii akkamitti akka tajaajiluu qaban manneen kiristaanaa baay'een har'a misooma dhabdee misooma gaafan jedhu qabeenyaan rakkachaa jirti garuu immoo deemanii akkamitti akka tajaajiluu qaban amantoota cinatti darbees immoo isaan kanaaf ergaa maalii dhaamtaa isin jedhu Tasfaayee jedhama. Yaadni jiru waan gaariidha. Haa ta'u iyyuu malee baratanii bichaa osoo hin taane isaan immoo manneen baadiyyaa jiran manneen cufamanii jiran akka bananiif asumattis jajjabina akka gochuufis immoo hawwiin qaba. Isinis immoo maawwanni kun jajjabaatee marsaa ja'affaarra akka jiru beekamaadha. Marsaa itti aanus immoo jajjabaatee walumaan taanee jajjabeessinee mana amantaa keenya ishii baadiyyaa jirtus isa magaalaa jirus immoo akka jajjabeessinu abdiin qabaa waliin taanee jechuudha. Galatooma. Daaqoon Tasfaayeen mana kiristaanaa kaatedraalii Dabra Edoom qulqulluu Gabreelii Hoolotaarraa barsiisota keenyaaf dhaamsa nuu dhaamaniiru waldichaaf illee dhaamsa dhaamaniiru barsiisotaan kan jedhan gaafa deeman manneen kiristaanaa baadiyyaa jiran akkasumas yuunivarsiitii kolleejjii irraa dhufanitti deebi'anii barattoota kana cimsanii akka qaban ergaa nuu dhaamaniiru. Dhumarratti immoo mee barsiisota kanaaf illee dhaamsa dhaamaniiru akkasumas gaafa deemanii qormaanni baay'een akka isaan mudatu barsiisota kana gama hafuuraatiinis gama addunyaatiinis isaan kanaaf irra deebiidhaan jabaatanii manneen kiristaanaa baadiyyaatti cufaman tajaajiltoota dhabdee rakkachaa jiru akkamiin akka tajaajilan tajaajila kan akkamiin akka fidhiisan isaaniif illee erga qabaatanii dhumarratti.
eeggaan jedhe akkuma duraati waan ijoon jiru manneen amantaa magaalaa jiran ofii namoota qaba manneen baadiyyaa jiran manneen tajaajiltoota daakumoota barsiisota hin qabne deemanii mana amantaa keessatti qormaanni akka jiru beekamaadha. Qormaata sana danda'anii akkuma abbootonni durii waa baay'ee dabarsanii sadarkaa kanaan ga'aniiru. Nutis immoo dhoqqee toon taane bokkaadhaan bokkaa toon taane qoree toon taane mana amantaa keenya waliin taane akka cimsinu hawwiin qaba barannee bichaa toon taane isa baranne kanas immoo cimsine mana amantaa keenya waliin taane isaan baadiyyaa jiranis namni as jiru kun mana amantaa tokko irratti yoo ramadaman bu'aa buusu. Egaa isa kanaatiif walumaan taane akka mana amantaa keenya cimsinu hawwii guddaan qaba isinis jajjabaadhaa. Waaqayyoon jajjabina hundumaa nuuf haa kennu isiniif isaa kennu jajjabaadhaan jedha. Eshi egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaadha. Obboleessi keenya barsiisaa Daaqoon Tasfaayee kan jedhaman yaada nuu kennaniiru isaaniin eebbifamaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu, Waaqayyo isin haa kabaju jennaani galatooma yaada waan nuuf laattaniif. Eshi maqaa abbaa kan ilmaa kana furu qulqulluu waaqa tokkoon amiin. Maatiiwwan Waaqayyo kan jaalatan Waaqayyo immoo caalchisee kan isin jaallatu ijoolleen haadha keenya Dubroo Maariyaami. Nageenya Waaqayyo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti waldaan hafuuraa barattoota Oromoo Ortodoksii Tawaahidoodha. Barattoota wayiin barsiisota bakka bu'iinsaa yuunivarsiitiiwwanii fi kolleejjiiwwan irraa fidee leenjisaa turuun isaanii yaadatamaa har'a eebbifamuudhaaf guyyoonni qubaan lakkaaman qofti kanafu barattoonni kun wayiin barsiisonni kun guyyaa har'aan tanaa jecha leenjii isaanii gara xumuraan bakka ga'an irratti mana Kiristaanaa qulqulluu kaatedraalii Dabra Edoom Hoolotaa Gabreelitti misooma mana kiristaanichaadha kan ta'e maasaasaa qamadii aramaa jiru isaan kana gidduutti argamne yaadota gaggeessitoota waliin koree yaa'ii lallabaa fi sabataa gubaa'ee keessaa kan ta'an keessummaa tokko of biraa qabna. Isaanis kallattumaan mee gara isaaniitti sin dabarsinaa. Egaa keessummaa keenya barsiisaa keenya maqaa keessanii fi sabakaa keessatti maalirra akka tajaajilaa jirtaniif nuuf haasaa. Maqaan koo Laayikoo Wangeel barsiisaa Masummatii keenya jedhama. Barreessaa mana kiristaanaa qulqulluu Dabra Edoom Hoolotaati. Eshi egaa barsiisaa keenya Laayikoo Wangeel waldaan kun barsiisota bakka bu'iinsaa barana marsaa jaffaadhaaf leenjisaa jira. Barsiisonni kun qabatamaadhaan leenjii fudhatan gaafa gad ba'an misooma hafuuraa fi misooma mana kiristaanaaf kan barbaachisu. Lafti kun qamadii kana aramaa kana irraa aramaa jiru. Mee isaan kana mee maaltu isin dhaga'ame? Barsiisonni waldaa hafuuraa kun leenjii kana fudhachaa otoo jiranii sa'aatii barnootaaf qaban irraa aarsaa godhanii kanarratti hirmaachuu kanaaf mee maaltu isin dhaga'ame? Wanti natti dhaga'ame gammachuu guddaadha. Akka tasaa dheengadda dallaa kanuma keessatti dhufnee gaafa maasii kana ilaalaa jirrutti barsiisaa Shimallis fi barsiisaa Mokonnin argeen lafti kun qamadiin kun arrabni nyaataa jira maal haa goonu jennaan rakkoon qabu gaafa kamisaa ijoollee bobbaasnee toliin hojjenne jedhaniit waadaa galanii turanii waadaa keessan eeganii waadaa isaanii eeganiit ijoollee asitti yeroo isaanii aarsaa godhaniit yeroo qabanirraa aarsaa godhaniit mana kiristaanaaf kennanii ijoollee leenji'aa jiran irratti yeroo isaanii gara kanatti fidanii immoo hojii akkana hojjechuun isaanii baay'ee namatti gammachuu kan horuudha. Baay'ee nama gammachiisudha jechuudhaaf. Egaa barsiisaa keenya Waaqayyo isin haa eebbisu jecha barsiisonni kun dhuguma akkuma isin kaastan yeroo qabanirraa aarsaa godhanii sa'aatii isaanii aarsaa godhanii kun misooma hojjechaa jiru. Mee isaaniif barsiisota kanaaf gaafa asii ba'an manneen kiristaanaa baadiyyaaf magaalaa jiran misooma manni kiristaanichaa qabu akkamiin akka tumsuu qaban darbees immoo manneen kiristaanaa baadiyyaa cufamtee jirtu akkamiin akka barsiisan akkamiin akka tajaajiluu qaban mee ergaa fi dhaamsa isaaniif qaban. Namoonni baay'ee kan dhufne baadiyyaa keessaa waan ta'eef manni kiristaanaa ishiin baadiyyaa xiqqaatu isaa baay'eetu lafa qabdi. Lafa qabdu irratti immoo barsiisonni kun amma danda'aman
sammuu isaanii misoomsuudhaaf kaayeffatanii leenjii guddaa fudhachaa jiru. Kanaafuu waan baratan kanaan uummata gidduu galanii tajaajila guddaa akka kennaniifi gara biraatiin immoo manni kiristaanaa lafa qabdu irratti misooma oomishtee mataa ishee ofishee akka dandeessu galiidhaan hojii guddaa hojjechuu qabna. Manni kiristaanaan amma yeroo ammaa namni tokko addunyaa kanarratti mo'achuu kan danda'u ikoonomiidhaanis qofa guddate waan ta'eef lallabdoonni kun kan hawwus irratti hojjetus jedheenis akka namummaatti kan yaadu tokkoffaa hojii afuuraa waliin hojjennu gita hojii misoomaa irratti osoo waliin akkanatti dhaabanii waliin hojjenne manni kiristaanaa keenya ikoonomiidhaan gaafa guddattu namni ikoonomiidhaan guddate immoo irree guddaa argachuu waan danda'uuf kanarratti otoo cimnee hojjenne jechuudhaafi kanumaan ifgaa qaba. Eshi galatoomaadha dhumarratti immoo mee manneen kiristaanaa mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaatti waldooleen baay'een jiru. Waldooleen sunis hojiilee afuuraa akkana hojiilee afuuraa madditti misooma manneen kiristaanaa baadiyyaa keessa lafti babal'aan qabamee jira. Garuu immoo hin misoomne lafa duwwaa ta'a. Manni kiristaanaa immoo rakkattee tajaajiltoota isheef akkasumas even hamma xaafii zabiibii ixaana dhabdee kadhatti gad baatu jira. Isarra darbee mee waldooleen manneen kiristaanaatiif dhaabbatan isaanillee hojiilee akkanaatiif amantoota wayin tajaajiltoota bulchitoota manneen kiristaanaaf akka dadammaqsan isaaniifillee mee waldoolee biroofillee hojii kana akka hojjetaniif dhaamsa yoo qabaattan dhumarratti nuuf dhaamuu dandeessu. Maalinni waldaaleen baay'ee amma kaayyeffannee kan jirru yoonis bakka galmee bakka hojii goonee kan jirru magaalaa keessadha. Humni magaalaa keessa barbaachisu kun immoo otoo baadiyyaatti bobba'ee hojii baay'ee kan hojjetamu baadiyyaa keessatti rakkoon kan jiru inni guddaa rakkoo beekumsaa jira, rakkoon tajaajilaa jira. Kanaafuu rakkoo beekumsi jiru kanaa furuudhaaf rakkoo tajaajilaa hanqate bakka hanqate guutuudhaaf waldaaleen baay'een keenya magaalaa keessatti kan jirru otoo baadiyyaa keessatti kaayyeffannee hojii guddaa hojjennee manni kiristaanaa ishiin baadiyyaa keessatti jirtu gaafa humna godhachaa deemte inni magaalaa keessaa jiru immoo baay'ee cimaa waan deemuuf waldaaleen kamiyyuu kaayyoo keenyas galma keenyas giita magaalaa keessa mana kiristaanaa magaalaa keessa hojii hojjennu gita baadiyyaa keessattis otoo akkasitti hojjennee manni kiristaanaa keenya amma baadiyyaa keessaa dhaabachaa kan jirtu kun gara guddinatti gara kaleessa eenyummaa kaleessatti deebi'uu ishiin ol jennee yaadna. Kanaaf waldaaleen kamiyyuu akka ijoolleen waldaa waraama akkanatti hojii babba'aniit leenjiidhaan dhufaniit amma hojjechaa jiranitti waldaaleen isaan kunis akkamatti otoo baadiyyaa keessatti babba'anii amma jirraafa qabnu irratti otoo hojjennee jedhaniin dhaamsa. Kanaafuu hundumtuu keenya iyyuu tokko taaneet waldaaleen kamiyyuu kaayyoon keenya galmi keenya waaqayyo mootummaa waaqayyo dhaaluu arga ta'e kaayyoon keenyas galmi keenya tokko taasisnee otoo waliin hojjennee mana kiristaanaa keenya furmaata guddaa fidna jedhanii yaada karma dhaamsa qaba. Egaa barreessaa mana kiristaanaa kanaa kan ta'an Laayikaangeel Barsaa Masfin yaada nuuf laattaniif guddaa galatoomaadha. Yaada nuuf laattaniif ammas irra deebiin baay'ee sin galateeffannaa yeroo gaarii qabaadha. Sanis galatooma. እንግዲህ ዛሬ በእውነት ይህ እንደምትመለከቱት የዋልዳ አፉራ በረት ኦሮሞ ማህበር መንፈሳዊ ማህበር ኮርሳቸውን እየተማሩ በዛሬ ዕለት 26ኛ ቀናቸውን ይዟል። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የደብረ ኤዶም ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ግቢ ውስጥ የሚገኘው ስንዴ ለማረም ወይንም ደግሞ ይህንን ስንዴ ለማንከባከብ ዛሬ እነዚህ ተማሪዎች ስራቸውን ለመስራት የወጡበት ቀን ስለሆነ እስቲ እርሶ ምን ተሰማዎት እና ስሞትና የስራ ድርሻዎትን የተሰማዎትን ነገሩኝ። እኔ መዝገበ ጥበብ ያቆም በቀለ ባላለ የስራ ድርሻዬ በዚህ በካቴድራሉ የስራ ተላላኪ ነኝ። በእውነት በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ ስራን በተግባር ወንጌልን በተግባር መተርጎም ማለት ነው እና ወንጌል በተግባር ሲተረጎም ይሄ ነው። ሰዎች ዝም ብለው ተምረው ብቻ ሰልጥነው ብቻ የሚሄዱበት ሳይሆን በሁለቱ ነገር የሚኖሩበት የተማሩትን ነገር በስራ ላይ የገለጹበት አጋጣሚ ነው። ይሄን ለቤተክርስቲያንም ደግሞ የሚያስፈልጋት እንደዚህ አይነት ትውልድ ነው። ሁለቱንም ነገር የሚሰራ ቤተክርስቲያንን አልምቷትም በወንጌልም ራሱን የሚያድስ ትውልድ ቤተክርስቲያን ያስፈልጋታል። ነገ ከነገ ወዲያ እነዚህ ልጆች በተግባርም ማስተማር ይችላሉ በወንጌል ብቻ ሳይሆን። ስለዚህ ነገ ቤተክርስቲያን ከነዚህ ልጆች በጣም ሌላም ጥቅም ስለምታገኝ ይሄንን ነገር
በብዙ አጠናክራችሁ ብትቀጥሉ የሚል ሀሳብ አለኝ። ይሄ በመሆኑ ግን በጣም ደስ ይላል። መንፈሳዊነታቸውን በተግባር ጭምር ነው ያየነው በስራ እያደረጉት ስለሆነ። ምክንያቱም ይሄ እንደምታዩት በጣም ትልቅ መሬት ነው፣ የቤተክርስቲያኑ ነው። ቤተክርስቲያኑ ደግሞ እንደዚህ ዝም ብሎ መሬቱን ያጠራቀመ ምሳሌ ሽጠ ከሚኖር ይልቅ እንደዚህ ያለማ የቤተክርስቲያኒቱ ገቢ እንዲያድግ ቤተክርስቲያን ከልመና እንድትወጣ ከሚደረግበት ስራ አንዱ ይሄ ስለሆነ ይህንን እናንተም ደግሞ ተሳታፊ በመሆናችሁ እናንተም የበረከቱ ተሳታፊ ናችሁ። ቤተክርስቲያንንም በብዙ አግዛችኋታል። እግዚአብሔር ያክብርልን። በጣም ደስ ይላል። በጣም እናመሰግናለን። መዝገበ ጥበባት በእውነት እንግዲህ እነዚህ የኛ ተማሪ በሚል በእውነት በሄዱበት ቦታ ጥሩ የቤተክርስቲያን ቀናዊ የሆኑ ወጣቶች ናቸውና ብዙ ነገር ለቤተክርስቲያን ከዚህ በፊትም ብዙ ነገር ሲረዱ የነበሩ ልጆች ናቸው። ለወደፊቱም ለዚህ ቅጥር ግቢ እንደ ወለታ ማዕከል ብዙ ስራ ለመስራት እነዚህ ወጣቶች ብዙ እቅድ አላቸውና ለወደፊት ከኛ ጋር ለመስራት እቅድ አለዎት? እኛ እውነት ለመናገር ቤተክርስቲያን ውስጥ መጥቶ መንፈሳዊ አገልግሎት ለሚያገለግል ሰው ለማንም ሰው ሳያስፈልገው የማገልገል ግዴታ አለብን። ይሄ ግዴታ ነውና እናንተ በምትፈልጉት ሁሉ እኛ በምንችለው አቅማችን በሚፈቅደው ነገር ሁሉ ከጎናችሁን እናገለግላችኋለን። ምክንያቱም ይሄ አገልግሎት ነው፣ ራሱን የቻለ አገልግሎት ስለሆነ ቤተክርስቲያን የቆምንበት ዓላማውም ይሄ ስለሆነ እንኳን እናንተንም ሌሎችንም እናገለግላለን። እንኳን እዚህ መጣችሁ፣ በርቱ፣ እግዚአብሔር ያጠንክራችሁ፣ ከጎናችሁ እንደ ሁሉም ነገር በሚያስፈልግ እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን። አረማሳራ አረማ ጅሩ isaan kana keessa ammoo gaggeessitoota keenya kan hojjetanii hojiidhaan nutti argisiisanii kunoo akkuma argaa jirtan bifa kana fakkaatan hojjechaa jiran keessa walitti qabaa wirtuu waldaa Afuuraa Barattoota Oromoo Ortodoksii Tawaahidoo Wirtuu Barsaa guutamaan gidduutti argamu mee isaan gahee isaaniitti garuma isaaniitti asin dabarse. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo amiin. Tole egaa galatooma jecha waldaan Afuuraa gaheen hojii kooti waldaa Afuuraa Barattoota Oromoo wiirtuu giddu galeessatti itti gaafatamaa kutaa barnootaa fi wiirtuu hoolotaatti itti gaafatamaa walitti qabaa waldaa Afuuraa Barattoota Ortodoksii Tawaahidooti. Egaa waldaan Afuuraa Barattoota Oromoo bifa bareedaa ta'een leenjii marsaadhaan kan leenjisaa ture. Akkuma beekamu bara kanas bara 2017 leenjii isaa marsaa ja'affaa sadarkaa ja'affaa waldaa Afuuraa Barattoota Oromoo mana amantaa kaatedraala Tulluu Edoom Qulqulluu Gabreelii keessatti leenjii baatii tokkoof ture. Guyyaa har'aa kana immoo miseensonni barsiisonni leenjii fudhachaa turan guyyaa har'aa kana akkuma barnoota sagalee Waaqayyoo jechaan baratanii isa jechaan baratan sana immoo misoomatti agarsiisaa jiru waan ta'eef barsiisonni keenya kunis kun akkuma argamu misooma mana kiristaanaa kana guddisuudhaaf misooma qamadii kana aramaa keessatti aramaatii jiru isa baratan kana maal gochaati jiru hojiitti katii jiru waan ta'eef kabajamoo abbaan keenyas bulchaan kaatedraala Dabra Edoom Qulqulluu Gabreelii guyyaa har'aa kana gidduu keenyatti argamanii misooma kanarreen wajjiniin hojjechaa jiru waan ta'eef isaan irree waldaan keenya waldaan Afuuraa Barattoota Oromoo waldaa afaaniin qofa faarsuun yookaan waamnu qofa osoo hin taane waldaa jechaan gadi bu'ee aga manneen kiristaanaa baadiyyaatti jirutti hojiiwwan garaagaraa hojjechaa jirudha waan ta'eef kunoo qabatamaa isaa kanadha jechuudha. Egaa kabajamtoota keenya hordoftoota keenyadha. Barsaan keenya dubbii isaanii keessatti hojii amantii hojiidhaan kan agarsiisu waldaan kun qabataman argisiisuu isaa kun ragaadha. Kun barsiisonni keenya ofii isaaniitti hojjetanii akka itti hojjennu nutti argisiisaa jiru. Sagalee Waaqayyoo afaaniin qofa miti osoo hin taane kun hojiidhaan argisiisanii mana kiristaanaa kana misooma isaa deeggaranii aramaa kana aramuudhaan kun maasaa kana bareechanii amma kun akka firii gaarii kennuuf akka callaa gaarii kennuuf akka misooma mana kiristaanichaa deeggaruuf misooma kaatedraalii kana akka deeggaruuf deeggarsa isaanii gama isaanirraa eegamu bahanii jiru waan ta'eef isaaniin galatoomaa jennaan barsiisaa keenyaan gaafii tokko gaafannee barsiisota kanaaf dhaamsa akkamii qabdu gaafa asii bahan manneen kiristaanaa irraa dhufan bakka naannoo isaanii sanii gaafa deeman misooma akkamitti akka hojjechuu qabanii fi
akkasumas tajaajiltoota hafuuraadhaan illee akkamitti akka deeggaruu qaban mee isaaniif dhaamsa akkamii dhaamta barsiisota kanaaf? Egaa galatooma jecha asirratti wanti barsiisonni kun dhalatanii tokkoduu qabanii harka lamaaniin kana lamaan iyyuu yaa qaban. Harka lamaaniin kana lamaan iyyuu yoo qabanne ni baranna ni misoomsina manneen kiristaanaa keenya kufe ni kaasna manneen kiristaanaa keenya duubatti hafe ni utumna. Kanaaf barsiisonni leenjii kana fudhatanii akkuma sanyiin qamadii kana faca'eetoo biqileetoo sadarkaa kanarra ga'e kun barsiisonni keenyas lubbuuwwan badaniitoo kallattii garagaraatan badan waan jiruuf hoolota badan kana barbaadanii kallattii deebisuun ga'ee barsiisota kanaati waan ta'eef barsiisonni keenya kun bona kana hojii kana yoo raawwatanii xumuranii nuti immoo akka waldaa keenya waldaa hafuuraa barattoota Oromootitti bakka bu'uudhaan koree hunda bakka bu'uudhaan bara dhufutti barsiisota guyyaa har'aa kana bifa bareedaa ta'e kanaan hojii misoomaa hojjetan kanarratti leenjii marsaa lammaffaa sadarkaa isaa eeggate bara dhufu sadarkaa marsaa lammaffaadhaan isaaniif akka kennamutti waadaa ni gallaafi. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya barsiisaan keenya Barsiisaa Mokonnin Guutamaa wiirtuu hoolotatti waldaa hafuuraa barattoota Oromoo wiirtuu hoolotatti walitti qabaan akkasumas wiirtuu giddugaleessatti itti gaafatamaan kutaa barnootaa ergaa misiraachoo tokkollee nu biraan ga'anii jiran. Ergaan kunis barsiisota kun har'a misooma kan akkatti hojjetan kanaaf marsaa lammaffaan ni kennama jedhanii kun misiraachoo fudhannaa barsiisota keenyaaf illee ergaa nu dhaamanii jiranii Waaqayyoon biyya keenya nuuf haa eebbisu waldaa kanas nuuf haa eegu nuuf haa tiksu jenna barsiisota kanas isa baratan kana kun hojiidhaan hiikaa jiru waan ta'eef barsiisota kanallee hunduma keenya biyya keenyas Waaqayyo nu haa eebbisu barsiisaa keenyaan umrii nu dheeradhaadha nu jiraadhaadha hojiidhaan hojjettanii nutti argisiistanii fakkeenya nuuf taatanii nuuf jiraadhaa isiniin jenna galatooma. Naadha keenya Duburo Maariyaami mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti waldaan hafuuraa barattoota Oromoo barsiisota bakka bu'iinsaa leenjii gannaa leenjisaa turuun isaanii yaadatamu. Akkuma dura isinii kaasne kun misooma kana fakkaatu hojjetamaa jira. Kan argamnu immoo har'a mana kiristaanaa Dabra Edoom yookiin Tulluu Edoom kaatedraalii Gabreelii Holotattiidha. Maaltu eessa jirra maasaa keessa jirra irra kilaasii keessa hin jirru. Kun barattoonni hojii misoomaa hojjechaa jiranii koreen sabakaa gubaa'ee akkasumas hundi bahanii misooma hojjechaa jiranii misooma kanaaf immoo waldaan keenyas misooma mana kiristaanichaa deeggaruu irratti argama deeggaree misooma isaanii kana hojjechaa jirra. Har'a immoo abbaa misoomaa kan ta'e akkasumas barreessaa waldaa hafuuraa barattoota Oromoo wiirtuu hoolotaa kan ta'an nu gidduutti argama. Mee waan isaanitti dhagahamee fi mee gammachuu isaanii barsiisonni kun akkanatti ajajamanii waan baratan hojiidhaan agarsiisuu kanaaf mee waan isaanitti dhagahamee fi garuma isaaniitti maqaa isaaniirra. Ameen. Maqaan koo Barsiisaa Shimallis Fiqiruu jedhama. Kutaa waldaa hafuuraa barattoota immoo kutaa waliigalaatitti misoomaa gaafatamaadha. Wiirtuu hoolotaatti immoo barreessaadhaan kanan tajaajilaa jiru. Akkuma mul'achaa jiru kaa barsiisonni keenya bara kana baay'ee kan nama ajaa'ibuu fi kan nama gammachiisu ta'uusaa baay'ee hubadheen jira. Kan ajajaman caalatti waan baratan hojiidhaan mul'isanii gammachuu guddaan nutti dhaga'ameera. Yeroo baay'ee barsiisonni keenya keessattuu bara 2017tti ajajamaa ta'uu isaanii baay'ee hubanneerra. Guyyaa har'aa immoo kilaasii isaanii seenanii guyyaa 26ffaa lakkii misooma hojjennaa kutaa misoomaa kana jajjabeessina jechuudhaan akka waliigalaatitti guyyaa har'aa kana kunoo qamadii kana fakkaatu aramaa keessaa buqqisanii qulqulluu gochaa jiru. Kanaaf barsiisonni keenyarree waan baratan ishee qulqulluu guyyaa 26 baratan guyyaa har'aa immoo hojiitti hiikanii kunoo hojii hojjechaa jiru. Kanarraa kanaaf immoo barsiisonni keenya asii yoggaa ba'an iddoo deematitti bu'aa akka buusan abdii guddaan qabu. Kana jechuun immoo karaa wangeelatiinis karaa hojii misoomatiin illee kan hojjetan ta'uu isaanii warra ajajaman kunoo hundumtuu kan hubattan kana ta'uu danda'a. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Baay'ee itti gammadeera. Egaa galatooma barsiisaa keenyaan jecha barsiisaan keenya waa hedduu dubbii isaanii keessatti kaasanii jiru. Barsiisonni kun waan baratan waan kilaasii keessa baratan gad ba'anii dirree irratti argisiisanii jiru. Kun amantaa hojiidhaan kan jedhu agarsiistuudha waan ta'eef barsiisota kanaan galatoomaa eebbifamaa jennaan.
Barsiisaa keenya Shimallis Fiqiruudha. Wirtuu waldaa hafuuraa barattoota Oromoo wirtuu tokko barreessaa akkasumas waldaa hafuuraa barattoota Oromoo wirtuu giddu galeessatti kutaa misoomaa kan hojjetan dhaamsa jajjabaa nuuf dabarsaniiru. Barsiisotaaf illee dhaamsa dhaamanii bakka deemanitti illee hojii misoomaa kan akka hojjetan nuuf kaasaniiru. Mee turtii keenya yeroo darbee keessatti barsiisonni kun ajaja keessan fudhachuudhaan waan baratan kana iccitii gaabbii keessa iccitii gaabbii gaafa baratan iccitii gaabbii sanillee gara hojiitti hiikuudhaan gara kabajamaa foonii fi qulqulluu dhiigatti illee wayii gara qurbaanatti illee dhiyaataniiru. Mee barsiisonni kun gaafa deeman firii akkamii buusu namoota gaabbii galchanii warra amantaa kana gallaafatan warra amantaa kana keessaa ba'an akkasumas warra amantaadhaan laafan illee jajjabeessuudhaaf abdiin isin irraa qabdan maal fakkaata? Egaa tole galatoomaa jecha barsiisonni keenya dhugaa dubbachuudhaaf akkuma barsiisan keenya jedhanitti foon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barnoota argisiisanii hundumaa of kennanii foon isaatii fi dhiiga isaa kan fudhatan yoo ta'u deebi'ee hojiiwwan gurguddoo jedhamu kutaa misoomaa keessatti kan uummata irra deebi'anii kan misoomsan ta'uu isaanii baay'ee kan nama gammachiisudha. Maali kana hoggaan jedhu barsiisonni keenya karaa kabajamaa foon isaatii fi dhiiga isaatillee fudhatanii uummata barsiisaa uummatallee foon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka fudhatan abdii guddaan irraa qaba. Barsiisonni keenya kaa ajajamoo fi jaallatamoo kan ta'an bakka deemanitti hojii gurguddaa kan hojjechuu danda'a waan ta'eef abdii guddaa hagana hin jedhamne natti dhaga'ameera. Kana bichaa miti akkuma ammoo barreessan kaatederaala keenyaa Daaqoon Masfin akkuma dubbatanitti kan baay'ee jaallannu kan baay'ee waldaa kana abdii guddaa irraa qabna jedhanii too ergaa dabarsan anillee barsiisonni keenya bakka deemanitti abdii guddaa akka buusan bu'aa guddaan isaan irraa eega. Karaa biraatiin immoo barnoota olaanoo keessatti illee waan guddaa akka hojjetan abdii guddaan qabna. Baay'ee gammadeedhaan hojiraadhaa galatoomaan jedha. Eeshi galatooma barsiisaa keenya yaada nuuf laattaniif turtii gaarii qabaadhaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya turtiin keenya akkuma xiffeetti jira amma immoo kallattumaan abboota moloksoota luboonni jiru daaqonoota faarfattootas ni dubbisna isaan keessaa fudhannee waliin turra yeroo gaarii qabaadha. Edom Gabreelii Wolotaattiidha. Waldaan keenya misooma akkuma xiffeetti jira. Hirmaattoota bara kanaa waliin leenjifamtoota barsiisota bara kanaa keessaa kan adda isaa taasisu marsaa jaaffaa kana abbootii moloksoota akkasumas lubootallee daaqonoota faarfattoota baay'ataa kasoominni isaanii addumaa isaan hirmaattoota bara kanaa kana keessaa ammoo tokko kan ta'an abbaa keenya luba Faandaa Shookkaa jedhama. Isaan gidduutti argamu. Mee isaan waldaan kun akkanatti waan baratan waan kilaasii keessatti daree keessatti baratan gad ba'anii hojiitti argisiisuu kanaaf maaltu isaanii dhaga'ame mee maqaa isaanii irraa ka'an kallattumaan gara isaaniitti. Eshi maqaa abbaa kan egaa maqaan koo beekamu bara kana waldaan hafuuraa barattoota Oromoo Ortodoksii Tawaahidoo leenjii wirtuu naannoo Oromiyaatti nu kennaa jiru barumsa gosa 17 barachaa jirra. Barumsa sanis xumurree magaalaa Dhumaatti irra ga'ee jirra. Egaa akkuma beekamu barsiisonni kun aarsaa guddaa kaffalanii waldaa kun qormaata guddaa akka darbee nus nu leenjisee gara addunyaatti baanee akka barumsa uummata keenya tajaajiluuf carraa kana nuuf kennee jira. Akkasuma immoo muuxannoo kan biraan kan ta'an immoo magaanii iddoo mana amantaa qulqulluu Dabra Edoom Dabataa Gaariibitti kunoo wiirtuu lafa kana fakkaatu irratti aramaa jirra. Kana jechuun maalidha? Wangeela hojii irra agarsiisuu jirra jechuudha. Wangeela hojii irra agarsiisuu jechuun waan baratan san isa dareetti ta'ee barachaa turre san amma immoo hojii irra agarsiisna jechuudha. Akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate egaa aramaan uummata keenya keessatti marge bakka baay'ee hin jira. Nutis akka Oromiyaatitti iddoo adda addaa godina adda addaa irraa dhufne galleetis aramaa yookaan diina mana amantaa kan ta'e barsiisnee gara mana amantaa gara tawaahidoo ishee dhugaatti deebisuudha. Akkasuma immoo
warra amantaa keenya keessa jiru ortodoksii keessa jiru immoo jabeessinee cimsinee dhaabuudhaaf kaayyoon keenya kanaaf ani akka dhuunfaa kiyyaatti baay'een gammadee jira jechuun barbaada. Eshi abbaa keenya nuuf jiraadhaadha waaqayyo sinaa eebbisu sagalee jireenyaa isin dhageessu jecha mee barsiisota kanaaf gaafa sii deemanii bakka irraa dhufanitti akkamiin akka tajaajilu qormaatiilee hunda dandamatanii akkamiin akka tajaajilu qaban isaaniif illee dhaamsa qabdan nuuf dabarsaa ishee. Egaa akkuma beekamu qaamni amantaa keenya duuka bu'ootaan bakka buutee duuka bu'oota fakkeeffamti ni jalqaba waaqayyo kadhannaadhaan gaafachuudha akkasuma immoo dabarsanii of laachuudha faayidaa adda addaatirraa wantoota adda addaatirraa jireenya dhuunfaa keenyatti osoo hin taane jireenya uummataatiif waaqayyoon duuka bu'ootaatiin hoolota koo eegaa jedhee akkuma isaanitti barsiise isaaniif labsee nutis immoo gallee hoolota keenya eeguu qabna. Egaa isa asitti baranne kan hundumti keenya iyyuu hanga ofna keenyatti isa baranne kan gallee hojiirra oolchuu qabna malee callisnee gallee mana keenya taa'uu hin qabnu. Isa mana amantaa cufame barsiisuu isa hanqinni tajaajilaa jiru bifa tajaajilaa barbaannee furmaata laachuu qabna mana amantaa keenyaaf. Kanaaf kan nuti kaayyoon keenya inni guddaan mana amantaa keessatti Oromiyaa keessa jiru mana amantaa keenya baay'ee isaanii cufamanii kan jiran isaan baadiyyaa jedhan tajaajilaan hojjechuudha akkasuma immoo leenjitootas isa baranii kan nama galchine gallee boleewwan keenya barsiisnee leenjisnee gara addunyaatti laabsuu barbaadna kun gahee keenya jechuudha. Eshi abbaan keenya dhaamsaa fi ergaa yaada isaanii dhagaamellee nuu kaasaniiru galatoomaadha isaaniin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya turtiin keenya akkuma itti fufetti jira nu faana taasisaniin jenna abbaa keenya galatoomaa turtii gaarii qabaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya misoomni keenya akkuma itti fufetti jira waldaan hafuuraa barattoota Ortodoksii Tawaahidoodha. Leenjisaa barsiisota waliin barsiisota bakka bu'iinsaa yuunivarsiitiiwwanii fi kolleejjiiwwan irraa walitti qaqqabee leenjisaa turuun isaa ni yaadatama. Isarras darbee immoo bara kana kan adda taasisu abbootii moloksotaa fi luboota nu gidduutti argama. Isaan keessa tullu gaara jalduurra aanaa godinuma kana aanaa jalduurraa kan argaman abbaa tokko nu gidduutti argamanii abbaa Tawalli jedhamanii mee leenjii kana hirmaachuudhaaf waan isaanitti dhagahame akkasumas misooma kana hojjechuudhaaf waan isaanitti dhagahame akka nu ibsaniif maqaa isaanii irraa kaa'anii. Eshi galatooma ani maqaan kiyya abbaa Tawalli jedhama kanan dhufe godina Shawaa Lixaa aanaa jalduu mana amantaa qulqullichi Sillaasee Qacamaa jedhamu irraa kanan dhufes waldaa kana barumsa hafuuraa barbaacha dhufne akkuma kana ta'e barumsa hafuuraa qofa miti iddoo kanatti kan dhufne nuti barre jaalala hin barre hojii nama kamuuniyyuu misoomanis ta'e guddina biyyaatiif kan barbaachisu kunoo misooma keessatti akkuma argamnu kana hojii misoomas maal akka fakkaatu biyya immoo akkamitti akka guddisu ilaallee namni illee fakkeenya ta'a laata kan jedhu maaliif taa'uun hin barbaachisu eenyuma yoo ta'e hojjechuu qaba jennee takka lama hin jennee kunoo barattoota waldaa hafuuraa Oromoo kanaa waliin guyyaa kaarraa kana misooma kana keessatti argamna jechuudha. Kanaaf ani kanatti guddaa kanatti dhaga'ame tokkummaa nuti qabnu waldaan kun tokkummaa nuti qabnu gaafa jedhu jaalala gidduu keenya jiru baay'ee kan namatti toluudha irraa kaasee barsiisota waliin taanee walii galteedhaan hojii kana irratti akkuma hirmaanne akkuma ilaaltan kana jechuudha. Kanaaf akkanumatti immoo wanti irraa barachuu qabnu maalidha kan jedhu daawwattoonnis hubachuu dandeessu waan ta'eef kanuma yoo jedhe gabaabinuma wayyaa galatooma. Eshi abbaa keenya mee barsiisota kanaaf isinis misooma hafuuraa barnoota sitti argattan kanaan akkasumallee misooma manneen amantaa baadiyyaa manneen kiristaanaa baay'ee lafa babal'aa qabdi. Isaan san immoo otoo misoomsin ni rakkatti tajaajiltootaaf mindaa waan kaffaltu dhabdi. Lafti osoo jiruu misoomuu dhabuudhaan. Mee gaafa asii deemtan gadaamiin keessan mana lafa qabu akkamiin akka misoomsu
mee akkamitti hojjettu? Maal karoorri keessan mee gara fuulduratti gaafa sii baatan amantoota illee tajaajiluun cinatti misooma akkamitti akka hojjettan otoo nu kaastan? Galatoome maal seetan dhuguma manni amantaa kamuyyuu kan guddina dhabeef wayin kan misooma dhabeef hojjetaa dhabee miti karoora wallaala wayin immoo sinfinnaa wayin bakka ofittummaa dhabuudha. Ta'ee jedhee namni hojii hojjechuu isa malee kam namni tokko yoo hojjete mana amantaa siin guddata namumti kamuu jechuudha jireenya hoonii keessatti jireenya muraasaa jijjiirachuu danda'a. Kanaaf akka hootittani amantoota karaa badan waan baradhe kana sirna mana amantii keenya geggeessuu fi gara hafuuratti deebisu. Lammaffaan immoo mana amantaa keenya irratti lafa jiru irratti xiqqaadha guddaadha osoo hin jedhin akka hojjetamu ani gara kiyya keessatti wayin immoo yaada kiyya keessatti waan baradhe nan qaba. Kanaaf haala kanaan ibsuu danda'a. Eshi abbaa keenya yaada nuuf laattaniif galatoomaadha. Turtii gaarii qabaadha. Monoksii tokkollee nu gidduutti argamanii jiru. Isaan irraas mee yaadanii fudhanna. Abbaa Hayila Mikaa'el jedhamu qeellam Wallaggaa irraa dhufanii leenjii marsaa jaaffaa waldaa Afuuraa barattoota Oromoo hirmaachaa jiranii. Mee maqaa isaanii irraas waan isaaniif dhaga'ame akkasumas dhaamsa barsiisota kanaaf qaban irraa kaanu kallattumaan gara isaaniitti. Galatoomaa jechaa kan galan dhufe qeellee Wallaggaa ganda aanaa Geebbee ganda Harojii waa ta'u yookiin Sichaawoo irraa kan dhufe anis kanan as dhufe waldaa Afuuraa kana maqaa isaa namni dagaagaruu silkiidhaan hordofee kan dhufeedha. Garuu ergaan dhufe akkuma wangeelii yookiin sagalee waaqayyoo jirutti namni tokko osoo hin hojjetin hin nyaatin jedha. Barumsis barbaachisaadha, hojjechuunis barbaachisaadha. Namni tokko yoo hojjete malee nyaachuu hin qabu. Ergaan immoo hojjete immoo karatee waaqayyoon karatee baratee uummata isaa akka inni ibsudha. Garuu ergaan keessatti jaalala waldaa Afuuraa kun kan inni qabu jaalala addaati. Barumsa bicheemu osoo hin ta'in tokkummaa yookiin akka dibor kaayyoo karoo irratti kaayeffatanii borii uummata kana akka cimsanii hojii isin barbaachisaa barachuu isin barbaachisaadha. Asuma irratti waaqayyoo waldaa Afuuraa kana nuuf haa guddisu tokkummaa isaa dhufe atimsuun jedha. Eshi abbaa keenya yaada nuuf laattaniif galatoomaa isiniin jenna. Turtii gaarii qabaadha. Gammachuu keessanillee waan isinitti dhaga'amellee waan waldaa kanarraa barattanillee nuuf haasanitti waada nuuf laattaniif galatoomaa. Isinis waaqayyoo isin haa eebbisu. Suuraa jiranii as keessa immoo keessummaan ta'e walitti argama. Bakka bu'aa hin mee kallattumaan gara sanatti isin dabarsina maqaa isaaniirraa nuu kaa'anii waan itti dhaga'amee fi kanan dhufe Arsii Yuunivarsiitii irraa leenjii bakka bu'ummaa barsiisota barattoota Afuuraa barattoota Ortodoksii Tawaahidoo faana leenjii bara kanaaf fudhachaa jirra. Iddoo kanatti kan argamne leenjii fudhachuudha. Eshi mee daaqoon milkeessaa waldaan kun barsiisonni waldaa kanatti leenjii fudhachaa jiran waan baratan sana hojiidhaan argisiisanii atis immoo isaan keessaa hirmaataa sagantaa kanaa ta'uudhaaf maaltu sitti dhaga'ame yaada kee nuuf kaasii barsiisota kanaafillee gaafa siibaan maal akka hojjetan isaaniifillee. Galatoomii dhugaa dubbachuudhaaf as keessatti wanta hedduudha. Maaliif isa dareetti baranne isa sana kiristaanummaan hojiidhaan mul'isuudha. Isa sana hojiidhaan argaa jirra. As keessatti immoo tajaajilli nuti argachaa jirrus hedduu nama gammachiisa. Wanta baranne sana namni tokko baratee dhumarratti kaayyoon keenya dhiiga foon gooftatti dhiyaachuudha. Kanas immootu asitti argine raawwanneerra isa saamuu miti hojiidhaan argine jechuudha. Kiristaanummaan hojiidhaan gaafa mul'atu namatti tola. Nutis immoo asirraa waan guddaa baranne isaan irraas waan guddaa baranne boru warroota fuuldura jiran abboota keessan isaan fuuldura jiran ilaala akkuma jiru san isaanis hordofne nutis akka isaanitti akka jiraannuu fi wanta guddaa irraa baranne sin jechuu barbaada. Eshi galatoomii buleessa keenya yaada nuuf laatteef jecha mee waldaan kun hojiilee Afuuraa kana akka hojjetuuf waldaa kanaafillee gaggeessitoota waldaa kanaafillee dhaamsa qabu.
darbees immoo waldaan kun babal'atee kana caalatti barsiisota akka oomishu manneen kiristaanaa akka eegu manneen kiristaanaatiif tajaajiltoota akka barsiisu waldaa kanaaf maal dhaamta? Waldaa kanaaf wanti ani dhaamu tokkoffaa haaluma jiru kanarraan waldaa afaan qofaan miti promooshinii miti jechuun barbaada. Maaliif dhugaa dubbachuudhaaf kanaaf qorumsi hedduunis kan irratti mul'atu hedduun waldaalee mana kiristaanaa keenya keessatti tajaajila irra jiran jiru afaan duwwaadha gara hojiitti gaafa jijjiirru zeeroodha jechuudha. Garuu waldaa kana gaafa fudhannu huma wanti dubbatamu hin jiru wanti hojjetamu garuu hundarra caala. Kanaaf akkanumatti itti fufaa waaqayyo isinaa eebbisu isinaa eegu kana caalaa cimsee isinaa dhaabu nutis immoo dhaloota boroon dhufnu kan utumnu waaqayyo nu haa taasisu iddaan kan nama bareechu waaqayyoodha waan ta'eef waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u jechuu barbaada. Eshi obboleessa keenya daaqoon barsiisaa daaqoon milkeessaa guyyoota muraasa booda barsiisaa hin jedhamta gaafa sartifiikeetii yookaan of harkaan geesse ammaaf daaqoon masiin jenna yaada nuuf laattaniif galatoomaa isin jenna. Kunoo akkanatti bifa kana fakkaatuun barsiisonni kun hojii ajaa'iba hojii boonsaa hojii fakkeenyummaa qabu hojjetaniiru. Abbootiin luboonni moloksoonni barsiisonni koreen gaggeessitoonni keenya otoo nafin warri sabakaa gubaa'eedhaa otoo nafin even bulchaan kaatedraalichaa dhufanii hojii kana keessatti hirmaataniiru. Waan baay'ee namatti toludha waan nama boonsuudha waan gaariidha. Nuuf jiraadhaadha waaqayyos immoo waldaa keenya nuuf haa eebbisu. Guyyaa eebbaa keenyaan nu haa ga'u kana caalaa gaafa eebbaatiin bal'inaan walitti deebinaa yeroo gaarii nu qabaadhaa isiniin jenna galatooma.